Ani yaalamu zargaanaan jedhama jiraata magaalaan booti. Haalli hoolaa gabaarratti hin oolte hoolaa guddaan hanga 5,500tti deema. Jiddu galeessi immoo hanga 3,500 hanga 4,000tti deema. Kanaaf haalli gabaa jiddu galeessaan uumaa jiru fooyya'aadha. Gara wuddiidha haalli gara wuddiitti deemee jira. Kan barreen gaddaarra barana maal fakkaata? Barana baay'ee dabalee jira. Eeggannoo namni kooronaaf gochaa jiru akkamitti ilaalte? Of eeggannoon baay'ee amma waan jiru natti fakkaatu. Namni gara gabaa fi gara ayyaanaatiif sosochii taasisaa jira malee of eeggannoo baay'ee wanti gochaa jiru hin jiru. Koronaa faana wal qabatee jechuudha. Tole bara 2014tti maal hawwitame? Bara 2014tti carraa gaarii uummata keenya hundaafis siniifis hunduma keenyaaf kana caala jijjiiramsa jechaadha. Caala qaala'insa jireenyaa kun jechuudha. Jijjiiramsa uummata keenyaaf fooyya'ina rakkanuu galee gara jireenya gaariitti akka adeemnu hawwa. Obbo Dajaneen jedhama magaalaa Amboo kana keessa jiraadha. Tole haalli gabaa maal fakkaata? Haalli gabaa egaa jireenyi garmalee qaala'aa barana. Hundisaa wanti gatiinsaa gadi bu'aan homtuu hin jiru. Hundisaa gatiinsaa ol ka'eetu jira. Tole mee maaltu qaala'e ayyaana irratti? Hundisaa wanti hin qaalofne wanti jettu homtuu hin jiru. Hundisaa gatiinsaa amma haalli namitti jiraatu. Fakkeenyaaf maal? Wanti ayyaanaaf amma barbaachisu hundisaa gatiinsaa qaala'aa hundisaa kan akka qullubbii soo argite kan akka lukkuu soo argite kan akka hoolaallee kan akka sangaallee yoo ta'e hundisaa gatiinsaa ol ka'a. Tajaajila bultii ayyaana gaaraa geesse. Baga wajjin nuuqe. Maal bituuttee eebbisa akkam? Amma ani kanan bituufan bahe indaanqoof maqaan koo Fiqirtaa Addaamuun jedhama. Kanan jiraadhu magaalaa keessatti Amboo. Amma kanan bituufan bahe indaanqoo fi shunkurtii bituufan bahe garuu waagaasaa hin dandeenye. Gatiisaa baay'ee dabaleera. 800 jedhu gatiisaa. Haalli gabaa maal fakkaata walii galatti? Haalli gabaa akkuma argamu kan nama gammachiisu miti. Waan hundumaa dabaleera. Waan hundumtuu shunkurtii irraa kaasee hanga indaanqootti baay'ee dabaleera. Bara 2014tti maaltu ta'uu qaba jettee? Bara dhuftutti waan hundumaa otoo nu qannasee jiruun keenyas haalli isaa gaarii miti. Otoo nu fayyeessanii gaariidha. Galatoomna. Maqaan koo Zaritu Sheetu duwwaa tokkoon ta'a. Haalli gabaa ayyaana maal fakkaata? Haalli gabaa waan hundumaa beessa. Xinnoo shunkurtii bichaatti dabalani warri sooressa. 45 galchanii. Bitattanii sin? Ani kiiloo 2 bite. Akka humna kootti. Lukkuu bitattanii maal bitattanii? Lukkuu 550 binneerra. Maal bitattan ayyaanaaf? Ayyaanaaf indaanqoof lukkuu malee maal qabna? Maal bittan? 550. Haalli gabaa walii galaa maal fakkaata? Dhadhaa maal kan? Dhadhaan 400 gareera. Hawwii gaarii kan hin qabu mucaan koo bicha nagaan naa dhufu wattaadara. Eessa jirtu? Antini wattaadara maqalee miti amma. ምንድን ነበር ጎንደር ጅራ Yeroo bakka geenye ani anan jiraadhu magaalaa Amboo ganda Duwwaachaa keessadha. Girmaa Dinquu. Gabaan ayyaanaa lukkuun baay'ee gatii shamiyaadha. Shii kana amma fakkeenyaaf birrii 500 nan bite, kana 700 nan bite. Yeroo kaan odoo ta'ee gatiin lukkuu tokko birrii 400dha. Kanaafuu bara kana dabaleera jechuudha. Amin baga waliitiin qaqqabne maqaan kiyya Gabbisee Abbabee jedhama. Asuma naannoo Raadaa keessa jiraadha naannoo. Kuno daldala gabaan daldalaa jira. Dhadhaaf lukkuun daldalaa jira. Dhadhaan meeqa lukkuun meeqa? Dhadhaan kiiloon 420 lukkuun immoo akkuma lukkuu ishiitti gurguramaa jirti. Meeqaan gurguraa jirta? Yaa akka bittaa keenyaatti gurguraa jirra. Madaalli bittaarraan gurguraa jirra. Haalli gabaa maal fakkaata bara kana? Haalli gabaa xiqqoo ishee ulfaataadha. Haalli gabicha baay'ee ulfaata. Garuu irra jireessa wanta akka shunkurtaa akka zayitaa nuti baay'ee ulfaataa jira.
Shunkurtii amma 45 nurratti gurguraa jiru. Zayita immoo amma leetirii 3 birrii 885 nurratti gurguraa jiru. Isa xiqqoo ishee tulfaate malee haalli jireenya baay'ee gaariidha. Hanga tokko maan jennu. Bara 2014 hawwii gaarii qabdu dabarsi. Bara 2014 Waaqayyo hoo jedhee bara nagaa, bara ce'umsa gaarii, bara jireenya gaarii takka ceenuun hawwii qaba. Hawwiin koos immoo gara fuulduraatti wanta gaarii takka nu ceesisuudha. Kana ayyaanni kiyyaan jedhu.